bahe. Walitti buufachuun gaarii waan hin taaneef yoo seentani miutii godhadhaati carraa eeggadhaa gaafii akkuma gaafattaniin immoo deebii kanatti dhageeffattanii gadi nuu buutan kabajamaan. Giifti gaafatu. Achitti osoo hin tariin koomantii jalatti barreessaa nama barreesseef ani durbummaa qabdu malee hin fuudhu jedhee awwalan ati akkam jirta? Intala durbummaa qabdu fuudhuuf awwalan ati akkam jirta? Ati nama gaariidha, nama takkaa wayitti hin kalaa'ini, nama sodaa rabbii qabu, nama sodaa rabbii qabu, nama takkaa wayitti hin kalaa'ini. Yoo ati nama gaarii taate jechi rabbii dhugama bakkama jira wallaahi. Waxxayyibaatu laal namni gaariin nama gaariitti malee hin qabamu rabbi jedhee dubbate. Waxxayyibuuna lixxayyibaati rabbi jedhe. Gaariin gaariitti qabama, badaan bada qabama jedha. Yoo ati nama gaarii taate gaariitti qabamta wallaahi jechi rabbii bakkama jira. Sanumaa ta'u sammuu kee keessaa uf balleessi. Intala dubrummaa qabu malee neerumuu kana uf balleessi. Dubrummaani waa hedduun ta'uu danda'a. Yookaan wallaalaan yookaan ammoo isii giddanii waa hedduun ta'uu danda'a. Isii fuute kana ammoo yoo irraa ammallee tiniin kadhabdu taate isii sattari. Waa hedduu balleessiti. Rabbi badii hedduu ammallee si sattare rabbi ammallee. Osoo badiin kanamarraa ajooytu taate anarraan dubbatu. Osoo badiin kanamarraa mul'attu akka taargaa asirra maxxansanii taate anarraan dubbatu isin biratti. Siyyuu rabbi si sattare isii sattari. Yookaan isii sanirraa ilma gaarii argatta. Hintala akkanaati jetteetiniin eebii isii himtee eegana ammootiin yoo isii ka akkana gootu taate hedduunuyyuu dogongore rabbi nu haa dhiisu. Eegarii isiin eenyutti heerumti. Kunillee waan tokko laalamuu qabu. Kanaaf rabbumatti ammalleetiniin ahitasi balallaahi rabbi irratti herregadhu. Jiruu gaarii yaa rabbi isima waliin na jiraachisi jedhi. Yaa rabbi isima tana ammalleetiniin naa qajeelchi jedhi. Kanaaf obboleessa kiyya yoo ati gaarii taate nama gaariitti rabbi si qaba. Yoo ati nama badaa taate ammoo badama rabbi sitti qaba. Kanaaf yoo duraan badii dalaydellee namni hin dalagin hin jiru dhuga. Toobadhu irraa toobaa qulqulluu toobadhu isii gaariin argatta. Isiin illee yoo duraan kana ka heddummeessitu taate toobaa gaarii deebi'i. Qulqulluu deebi'i akka rabbi toobaa akka ammallee toobaa sharxii sadi qabdu saniin toobadhu nama gaariitti rabbi si qaba. Kanaaf kana jechuu barbaade ayyee. Ayyee bareeda. Warri gaafii gaafatanii xumurtan filiis ofumaa gannuu bu'aa. Amma kochoon ka giiftiti giiftirraan immoo hayyuudha. Hayyuurraan immoo giifti duree dubartoota biyya Imaaraati. Akkasitti itti fufa gaafii keessan. Ijoollee wayita geeffitu taaptaaf gootanii. Filiis sagaleen qulqullaa'ee akkasii dhagahamu waa baay'ee isin fayyada. Abbaa itti fayyadamuuf gaarii kan ittiin fayyadamnellee haa dhagahu. Ani gaafii qaba sheek. Gaafiin tiyyaa amma fakkeenyaaf osoo suduujuun ka danda'u taate abbaa manaatii haati manaa suduujii jedhan. Amma fakkeenya gama kiyyaan jechuudha. Nikaa hidhadhee qaba jechuudha abbaa mana. Erga nikaa hidhadhee karuma seeratti karuma shari'aatiin nikaa hidhame illee biyya arabaa jira innillee biyya arabaa jira jechuudha. Biyya jirra. Erga nikaa hidhadhee jechuudha akkuma aadaatti illee gabbaramee akka shari'aatitti illee nikaa hidhanne achi as deebinee immoo waa'ee birriit irratti wal dhabbiin keenya uumame jechuudha. Birriin irratti ergii jedha. Ani sirratti hin erguu gaafa biyya galle malee ani illee adduma argadha. Atis adduma dalagadhu jedha jechuudha. Jedheen jechuudha. Inni immoo dirqama haadha manaatiyyaati waan an jedhe dhagahuu qabda narratti ergii jedha jechuudha. Ani amma gama kanatti tasuma hin dhageenye waan inni jedhu jechuudha. Irraan fudhanne jechuudha. Garuu nikaa hidhannee bubbullee. Amma maal haa ta'uudha ay gabaabsin dheeressin akka wanni qaraanitti nutti hin qara'ini akka taraawiyya salaachisanitti. Gaafiin maal haa ta'uudhaami? Kanan ajanye birrii intalaa fidi jechuu shari'aan hin ajanye. Ittuun kennin maa itti kenniti? Maal irraa qaba duniyaa teetirra? Hin kennine ammallee araadaadhaati aandanya. Hin kennin omaan qabu birrii keetirraa oma takka hin qabu. Maarii keetuu gaafa si
ila Ofiin obboleesso keenya isaan irra maaliyyuu sirraa jiraatu ka nikaayaa fi birriin kee waawwaan birrii keetirraa wanta akka qabu kanaa miti maarii sii kenne san yoo lubbuun keessan das jettee waliin nyaattan malee maarii keetirraallee wanta akkan qabu yoo sitti dabalame asirratti Ammaarii isaallee barbaadu. yoo dubbiin das isin jettee waliin nyaattan malee maarii keetirraa oma takka ammas wanni dabalataa isinii dabalu dubartoonni nikaaya inni ayi jiru ka isiin ala jirtu walidhatanii yoo jedduu kanatti isiin waa balleessitu taati nama biraatiin sagaagalummaa ka uumtu taate ilmi dhalatu sun ka jaarsa nikaa irraa qabuuti. Maaliif situ tafriixa ta'e eega nikaa hidhatte alwaladu laala eega nikaa hidhatte alwaladu lil firaashiyya hadiisa san beeytaniisin alwaladu lil firaash ilmi dhalatu sun ka abbaa firaashaatiyyan firaasha irratti waan inni dhalatuuf alwaladu lil firaashiyyan ilmi dhalatu sun ka abbaa nikaa intala san irraa qabuutiyyan karaa qaxxaamuraa yoo isiin fidde osoo nikaa qaban. Haalli kun ammoo ulamaa'ii keessatti akka laman laalama. Nikaa hidhatee isitti dabalamuun laalama jedhan. Yoo awwala useylaa isii dhandhame nikaa hidhatee yoo isii ka dhandhamu taate eegana ammootiniin jedduu kanatti manatti hin galfanne akka amma namni kinoo nikaa hidhatee ganaa sargii godha jedhu. Nikaa hidhataniit eeganaa sargii godha jedhu. Hedduu namaatu nikaa hidhatee intala dallarraan laala haafa'ee meeqa kamtu haafa'ee itti gadi. Ijoollee taaftaaf godha. Intalli tiyya akkana heerumti. Intalli tiyya meeshaadhaan heerumti. Intalli tiyya uffataan heerumti. Intalli tiyya maaliin heerumti. Inni kinnoo nikaa eega hidhatellee dallamarraan haafa'ee ilaala. Nikaa irraa qaba jedduu kanatti wanni argame yoo isiin faa'ulii dalaydu taate ilmi kanamticha nikaa irraa qabuuti. Alwaladu lil firaash. Sinii galee na fakkaata. Kanaaf namni wal nikaa wal hidhattan walit jarjarsiisa. Asoo ni kiyya dhagahame? Asoo ni kiyya dhagahame? Taaftaa godhaarti ijoollee maashaallah hin dhagahama. Muhammad Obsaa kennuuf malee hin dhagahama. Alwaladu lil firaash kanaaf jaa. Akkas obboleettii jaageettee sii galee Walil aahira. birrii miti Sii galee. horiin nikaa sunuu keetii yoo feetee qoodiniif innuu keetedha isheeni. Amma isin waliin galle sirraa narraa buusi walii galaan jirru jechuun birrii gabbaraallee sii kafalaa jedhaanii jiru jechuun hin barbaadu sirraan buusu akkam godha. Awwalan yoo inni kana birriin kiyya kasiin jedhu taate ani siyyuun barbaadu jechuun hin dandeetta hul'i maarii kiisee sii deebisaan agadhiisi jee yoo birriif inni kasitti haafamu taate. Ani maaliif kuban biyyatti wanni kenname maaliin jechuun kafalaa narraa buusi yoo jedhu hin barbaadu sirraan Hamza buusu. qoy namni Jedhaani. namni haadhatu. Yoo inni ka akkasiin jedhu taate hul'i illee kaditu taate qaadii bira dhaqa. Dhumata. Furmaanni keessan qaadii bira. Furmaanni keessan qaadii bira. Dhumate. Gaadii gabaabaa. Naam. Ayyee akkasii Eessatti? kunoo dhageette gadi bu'ii amma hayyuudha hayyuun gaafadhu isin galcha warra jalaa obsaa namni osoo jiru osoo gaafii hin gaafanne buusun hin gadi bu'aa hayyuu gaafii keetti fufi yoo gaafii hin qabaatin immoo gabbuutatillee gaafii qabatte dhuftee achirraan giiftiidha. Hayyuu. Hayyuun tamaam. Rafti na fakkaate isiin akkami. Ayyee isiin gad nu buutee jirti. Asirratti waan rafte fakkaatti. Gabbuus. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiyya tokko de ila waa wayita waa gaafattan dubartiin caqasa obboleessa kiyya dubartiin ol seensiftu tana waan isiin beeyin. Dubartii ol seensiftu tana maali isiin beeyin. Gaafiin isiin nama gaafattu gaafiin gariin hayaa nama gaafatti gariin hayaa nama gaafattu takka kadheen gaddamaan naan jette. Sheeka istinjaa ba'u irratti dubartiin istinjaa ba'uun
dhakaadhaan baatimoo bishaaniin ba'utu utaa bishaaniin ba'u moo dhakaan ba'u jedhamee gaafatamaa misila isiin akkamiin na gaafatte sheeka dubartii yoo dhakaadhaan hin bahin yookaan sooftiin hin bahin bishaaniin miiccatuun ta'anaan jette maali miiccatuun sun amma jara namaan miiccatu jechuun maali eeganaa eessatti afaan na gaafatte Ustaz, anatu singafat akkana miti gaafi ana singafat illa kana miti deebi sinna deebitanii akkana miti dogoggortaniirtu. Gaafi ana singafadhe. Ani sanii dubbadhe si argee jennaan. Si argee jennaan dubbadhe. Miidhatammaa hin dubbatama beekee jira. No, walla akkasin jenne. Gaafi sirree ammallee. Akkam gootee miiccattii naan jette. Eeganaa turtee osoo an callise eessatti afanaan jette. Eessatti afanaan jette silaasoo itti Ustaz, dhugaa rabbi akkasiisin hin gaafanne gaafiin kiyya jechuun yoo soofti fayyadamu kanuma haasaa keenya haasaa naannoo keenya takka maa uffata taatee miiccitamu maa uffata taatee miiccitamu la haasonni akkanatti hin haasa'amu anu video sana wal argeessanii dhiqannaa dabalee miicannaa ani haasaa waan biraa keessa makeetii miti no waan biraa keessa makeetii miti kun haasaa malee sharriidhaan miti dhugaa rabbi fitne qomsa haasaa irra obsa warra magduuta miyuutti qabadhaa taa'a fudhata malee sanii miti ishee amma gaafii har'a gaafatu kan eeggadda illee video dhaga'e morminiiti kaamma gaafadhu rabbi kiyya na baas anuu dhaga'eera baay'ee kolfee isin dhagara feetanitti ta'ibe ammallee waa'ee salaataadha isin gaafachuuf sheekakee waa'ee salaataa yeroo waa'ee salaataa sun ta'e waa'ee soomaa irratti jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin akkuma isin hubattanii hayyama rabbiin biraa qabdi qadaa qabdi jechuudha. Maal bada? Qadaa qabdi qadaa sooma. Ayyee dafi qadaa. Qadaa kan irratti jechuudha. Kun namni yeroo soomni Ramadaan dhiyaatu qadaa deebisuudhaaf martuu nu qophaa'a. Garuu akka sooma san hiikaniini. Sooma akkuma hiikaniini qadaa deebisan maal rakkoo qabu? Afdalluu sani caalaan sani. Caalaan akkuma sooma irraa baateen caalaan qadaa baafta. Afdalli sani caalaan. Hattan sunnaa itti aansanii shawwaaliin soomurra qadaa san baasutu afdal. Qadaa waajiba waan taateef. Laakiin wa Aisha radiyallahu anha wardaa qadaa kana yoom baasti jennaan sha'baana baasti sha'baana dhufu ganaa la ji'a 10 muluu teette ji'a 11 sha'baana baaftee sha'baana irraa ramadaanaami achi ji'a 10 muluu teette sha'baana keessa baafti maaliif uzri rasuula rabbii kaddamti alayhi salaatu wassalaam uzri jaarsa ofii kaddamti garuu sha'baana san keessa bulii baaftu san buliin 4 yoo irra jiraate sha'baana san keessa bulii 4 san baasuu qabdi. Osoo isiin akkanatteettu sha'baana keessaallee osoo hin baasin yoo ka ramadaanni irratti seenu ta'e waa sadiitu irra jira uzrii maleedha jechuudha. Illaa lamu gaafa san. Osoo uzrii malee dhibee malee takka musaafira malee takka dhibattee yeroo dhabde takka imala jirti yeroo dhabde. Uzrii kanniin malee uzrii kana malee yoo ka ramadaanni biraa irra seenu taate osoo bulii qabdu baafachuu dandeettu har'a bor osoo jettu uzrii malee ramadaanni irratti ka dhufu taate waa sadiitu irra jira falyasum anhu waliyyuu jechuun illee kana osoo duute waliyyiin irraa haasoomu sooma qadaasan eega isiin duute waliyyiin irraa haasoomu kaadiisni jedhellee ka yeroo argattee har'a bori osoo jettu baasuu didde. Eeyoo ramadaanni irratti kaseenu taate ramadaana kana soontee tokkoffaa ta'uu deebiti uzrii malee dabarsite. Qabadhu biirii gurraachaan buleen hin qabatini diimaan hin qabatini. Awwalan tawba lammees guyyaa san baafti qadaa. Sadees warra mazhaba Abu Haniifaa biratti in nyaachisan jechu jira. Garuu daliilli ittiin jiru. Warri mazhaba Abu Haniifaa kun qiyaasa irratti illee hirkatan.
qiyaasa irra waan hirkataniif ihtiyaataaf qarummaaf garuu ati nyaachisuu qabda. Ima nyaachiftallee nama tokko tokko qarummaaf ihtiyaataaf waan jedhamu jira akkan obboleettiitii yaa'ee. Tole amma sooma kana jechuudha qadaa kana kan deebisan shuwaaliin dura moo shuwaaliin asitti shuwaaliin soomanii kaaniitiin qadaa kana deebisuun ta'a. Afdalli caalaan osoo shawwaalii saniin soomiin deebifta qadaa caalaan jedhe caalaan. Soomteellee deebisuun sii bakka ji'a 10 kana keessaa deebisuu dandeetta. Ji'a 10 qabda gara Ramadaanni dhufu ji'a 10 wayita barbaadde deebisuu dandeetta. Laakiin afdalli fawrii jedhan daftee deebituu caala jedhan maaliif yookaan du'atu baajjira yookaan hin dhukkubsatta faa yookaan imala deemuun mala qadaan osoo sirra jiru. Dhagahamaa jira? Yaa. Caalaan akkas yoo dhagahame imala ba'uun mala yookaan mallee dhibeen si dhufuun mala caalaan soomumarraa akkuma baateen qadaa san kafaladhu caalaan wayitii barbaaddellee kafaluu hin dandeetta abboomaa inni wanni kun dhageessisu. Hin dhagama. Hin dhageessisa. Ayyee. Sooma kana wal qabatee keessatti taanee sheeka gaafii micoon amma gaafatte. Namni tokko Ramadaana keessa galgala wayita lulluqqisan akkuma lulluqqiin geetteen fixuurri qophaa'ee lafa jira. Fixuura midhaan qophaa'e yookaan bishaan timira qophaa'e san dura haadhaman ofiitti faxaruun hin baqaa waan jedhamu tokko waan dubbatamu dhaga'ee wanni kun akkami mee addaan baasaa ijoolleef. Soomni waan dhiyaate warri jaartii sawwaaba qaba jedhanii. Naagale lafeetii. Soomni sooma soomtee yeroon soomaa seennaan faxarri seennaan sitti azaannaan jechuu. Sitti azaannaan dabalamuu hin dandeetta rakkoo hin qabu. Nyaata durallee dhugaatii durallee yoo haafayaa taate gariin haafayaa irra bu'a. Haafayatu jira gariin osoo nyaatiin hin dhugin irra bu'u. Bu'uu hin dandeetta homaa rakkinni hin jiru kun. Soomni maaliin dabre? Faxaruun waa faxarii waa nyaadhu siin jedhan malee yoo irra buutellee rakkoo hin qabu. Yoo obsa rabdee jaartii irra buute maaliif? Aduun dhiitee jirti bakka. Yeroon faxaraa seenee jira. Aduun dhiitee jirti. Rakkoo hin qabu. Sunin jiraayyuu bata jara nagadaa kana kami akkana jarjaruun laa ilaaha illallah. Waan kana sheeka beetani dura masgida kanallee deddeemuun baay'ina qara'uu baannullee faxarurraayyuu sawwaaba qaba waan jedhanii jira baatiin Ramadaana waan jiru. Sawwaaba hin qabu. Laa sawwaaba hin qabu. Sawwaaba wayii hin qabu. Laa sawwaaba hin qabu. Sawwaaba hin qabu kun jarjaraadha. Jarjaraan eessaa dhufe ka akkanaa bata jaran osoo nyaatiin hin dhugin ka irra bu'ee dafee. Ayyee amma kochoon tanuurati. Kanaafuu Abdul Qaasimiin akkana jarjaru hime jira osoo nyaatiin hin dhugin dafee irra bu'u. Loqota namaallee baradha. Sheeka isinillee gara biraatti jijjiirtanii nutti mufatinaadha. Warri koomenti warri arga waraabanii. Akkuma ati seenteen aari wallahi akkuma ati seenteen intalli tun waan biraa mallee gaafatti jedhee maali wanni sun jedhee aariyaan. Maal miichaa na gaafattee bara akkamitti miichaa na gaafattaati gaafiin akkana hin gaafatamu eegarii eessatti afanaan jettu. Inta wanna kana. Wallahi kun loqoduma kiyya malee ani sharri biraa keessa fideetii miti gara uummanni kun kaameraa qabatee jira ta'a. Kukkutanii bakka maratti. Loqoda taanaan homaa irrattis. Loqoda taanaan lugatu qoomiin taanaan homaa irrattis walii galu. Qabuute galatoo maasii gisee biraallee rifatina seenne singaafu. Booda zanni natti bahuu danda'anii isinillee arguu dandeettanii ani hin beeku. Adda duree gannuu wayati yeroo baay'ee barreessanii adara naa gaafadhu jedhanii wanni achi argatamtu immoo ni ulfaatti. Ati ganna baasa gabbeen beeku. Okay si baasa. Mucayyoo reeffa si gabbuu isiin hin buutu sila ofii. Maal jettan bata jala maal rabbiin nu qabee. Fakkaatee fachaame. Ani ganna baasa. Gabbuusa. Obsiitumaan bu'i. Obsiitumaan bu'i. Innaa koomantiidha asirraa nuuretu gaafii gaafata.
yeroo baay'ee deddeebitee barreessitee mucayyoon maal jetti tareef achi bakka mucaan uffata tiishartii gurraachaa bu'e kana bu'e hayyuu kun as jala jirti sheeka roobee akkana fuudhan barbaada naa gaafadhuu jettee asumaan deebisaa fi achirraa nuure dubbata. Koomantii keessi dubbisa obboleetti. Taaptaa godhamu sirriitti akka sagaleen addaan ba'utti. Waan siin jedhu salaanni zuurii 5 ta'uu hin danda'a. Lakki hin danda'u. Asraanoo 5 ta'uu danda'a. Afurima. Tanaa danda'ee haa horadhu an keessan jiru jedhi. Tanaa danda'ee haa horadhu akka shari'aan jettutti. Dhageetti ayyuu ni Akka shari'aan jettutti. komatini deebii Gaafa duniyaa qabaadhee intallillee jibbaa intalaa beekuu dhabee duniyaa qabaadhee humna qabaadhee aga sanitti na eegi yoo hin dulloomin jedhi yoo dulloomte atu gara Salaama. wanni maasalaama. Nuure keenya gaafadhu nuure irraan immoo abduu yookaan immoo abditu gaafata achirraan Faaris Kadir jedha. Faarisii kana ka dhiyootan obboleessa keenya gara keenya dhufe seeyaa. Garuu tiktokii birootiin seenee ilaallaniin isaa miti. Almuhimii hawaatillee gaafii kee itti fuftaa. Nuure itti fufi. Namni gaafii cimaa qabdan qofti lakkoofsa tokko naa barreessaa nagalchi jedha. Gaafii sirnaan namni qabdan qofti jechuudha. Waa barachuun wayya qoosarraa. Akkasii. Nuure itti fufi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرى الحمد لله. Siree jala jirtaa nuure. Maal kolfeessi? والله قافين كسناته شيخ أبو سيدو بيوم دنبرة قلتني. جيمي تقول لي إذا سلا دكار ربي. Sheeka roobee jaan ismaartiidha bar ismaartii. Xiyyiitii namaati. سمارت شيخ والله. Ismaartii moobaayilaan beektan. Ayyee. Siree jala bahe. Ayyee sheekha gaafiin xiyyeetaa kam seete fakkeenyaaf yeroo salaataa nama hedduudhaan irra wal mormu jira yeroo salaatan yeroo ma jilbarraa jechuu rukoorraa ol jettee sujuuda gabbuutu harka moo jilbaan dura bu'anii gaafiin tokkoffaa kana Radiyallahu anhu wardaa achi keessatti haasa'uun hedduun haasaamee hadiisa biiroo san keessatti hadiisni qallabamee jedhanii rijaalli achi keessaa thiqaadha. Garuu wajiin hadiisni qallabamne rijaalli illee sahiihuma akka qallabame jedhanii irraa dubbatan sanii hadiisa lamaan walitti galchuuf. Hadiisni lamaan wama tokko haasa'ee jedhamee walitti galchuuf hadiisni qallabame jedhanii alaa kulli al dubbiin bareen kilaabni illee haa jiraatu boota tanatti. Akka dubbiin Useeminiin jedhetti rahimahullahu dubbiin bareenninaallee mul'atte gara ardiitti qaama namaa kanarraa gara ardiitti kamtu dhiyaata harka moo jilba dhiyaata? jilbaan dhiyaate. Ayyee jilbumaan bu'i dhumate dubbiin bareenni saniyyaa kilaaba keessa deemuun barbaade. So ulamaa illee ta'in namoonni gariin wanta jechaa jiranii beektee osoo namni osoo dubartii Maaliin dhagawan? Sagaleen keessarrii minuure. Ayyee masirriidha inshaallah. Tokko dubartii namni tokko Nuure Ni Turkiisaa tura koo. Nuure ganama maal nyaatte kursii paastaa nyaatinna. ayyee Awoo nuure ati tokkikaa. Paastaan ufiinuun dhaabee nama oolchee danda'a nama dhaabee qat godhe ufiinuun dhaabatu akkana godhata hin marama. Nuure ol kaasii sagalee. ni uffata ayyee amma akkamini dhageessanii? Nyaadhuu deebii nama biraa nu galchi. Ayyee nuure keenya gannuubii koomantiin nu gaafadhu. Okay, abdii itti fufii achirraan Faarisi. Warri ol galta yoo isin galchi miyuutii ufumaa qabadhaa ta'a. Adnaan si deebisaa miyuutii qabadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa giddi si dhaga'u gurra biraa bitachuu qabnaanu. Ayyee. Nagalchuu keetiif galatoomi. Sheekaan gaafiin isinirraa qabu reefii jaarsi biraa fuudhe. Kan biraa yoo irraa dhashe ni ta'a jettan. Yookaan naani
jaartii inni bira hin jirre ka biraa yoo irraa dhalche ilmi sun ka halaalaati jettarreefu. Ka jaarsa saniiti ka jaarsa awwala nikaa irraa qabu. Ka jaarsa nikaa irraa qabuuti jettan. Meenuu hima. Tafriixa ta'e isatu tafriixa ta'e awwala nikaa hidhatee fama salaan cidha godha jedha. Cidha godhaa sargii godhaa jedha nikaa irraa qaba. Jedduu kanatti namni biraa yoo itti ka dabalamu taate alwaladu lil firaashi jechuun hadiisni akkasi. Hadiisni alwaladu lil firaashi jechuun ilmi dhalatu ka abbaa firaashaati jechuun ka abbaa nikaa intala san irraati qabu jechuu. Maaliif firaasha jedhe yoo jedhame firaasha irra dhalate. Jaarsaaf jaartii wayita wal raban firaasha irra dhalate. Fakkeenya takas nikaa hidhata. Takas sii bayaansa. Nikaa hidhata cidha ganaa fuulduratti godha jedha. Jedduma kana innillee warri ulamaa'iin gariin garuu itti dabalamuu qaba jedhaniin. Kan nikaa irraa qabu kun yoo itti dabalamee akkasuma waliin taa'an kabiraa uzeelaa isii dhandhamuu qaba jedhan. Yoo kabiraa itti dabalamu taate jedduu kanatti yoo ulfi ka argamu taate jedduu kanarraa ka kanarraati ulfooyte taate ilmi sun ka abbaa firaashaa ta'a jedhan. Maaliif jennaan isatu tafriixa ta'e. Isatu eega nikaa hidhate mana galfatuu dide. Isatu warratti dhiise. Isatu manatti galfatuu dide. Gariin sanumaa inni itti dabalamuun hin laalamu jedhe. Kan nikaa irraa qabu sun itti dabalamuun hin laalamu. Matama nikaayatiin. Matama nikaa irraa hidhatuutiin ka biraa dhufee yoo intala sanitti jedduu kanatti itti dabalamu taate ilmi sun ka abbaa nikaa irraa qabu saniiti. Maaliif jennaan abbatu tafriixa ta'e isaa baaba'e. Maan galfatiin mana ofiitti nikaa irraa qaba. Isatu gadhiise jedha. Alwaladu lil firaashi jechuun ka abbaa saniif firaasha irra dhalate jechuudha miti. Alwaladu firaasha jechuun abbaa san akkas jechuudha mi. Alwaladu lil firaashi. Firaasha irra dhalatee ilaalte malee ka abbaa firaasha irra waliin ciisanii saniiti jechuu. Ilmi jedduu kana argame ka abbaa nikaa irraa qabu. Ustaaz mana kiyyarratti firaasha kiyyarratti wajjin hin ciifne kan itti wajjin ciifte iddoo biraatti akkamittiin kiyya ta'uu danda'a ilmi abbaa bira. Firaasha wanni inni dubbateef bar. Firaasha inni dubbateef jaarsaa jaartitu wayita walitti dabalaman firaasha irratti walitti dabalamaniif jechuu malee gara biraa dhayxee firaasha hambaa irratti deettee firaasha kiyya irraa miti jechuu miti dubbiin. Firaasha kiyyaa miti ka firaasha hambaa irra ciifte jechuu miti. Firaasha jechuun wanni ilaalamu. Jaarsaaf jaartiin wayitii walitti dabalaman firaasha irratti jechuu malee mataan kanaa kinaayaadha. Ka abbaan nikaa irraa qabu ilma halaalaati ilmi sun muka haraamaati. Ka abbaa saniiti jedhamee waamama abbaan nikaa irraa qabu. Ka halaalaati muka haraamaati ilmi kun ka haraamaa muka halaala kan maddubicha addanaa baasa. Haraamaanuu dhalatu ilmi sun haraamaan dhalateemi. Ka haraamaa akkami abbaa halaalaati yaama mare. Awwaan fedheef ta'a awwaan fedheef haatu awwaan fedheef fakkeenyaaf waan fedheef irraa ture wama tureef irraa ture waan tureef ana itti irraa gaafatamamu kan inni abbaan biraa naa dhalchisan innaa dhufeeti kaaraama halaala naa ta'a akkamittiin halaala naa ta'a kaaraama haraamni akkami halaala ta'a. Irraa turtanii ta'a eegai. Zola sirriitti taaptaap godhaa dubbiin jajjaba. Sirriitti taaptaap godhaa. Quebec sitti dhagamaasi. Abdi. Natti dhagame. Dhagama. Sheeka qabe waan ta'eef taaptaap godhaa zoollee sheeka inni torkiin qabe innaa wal dhageeffadha. Yoo isheen deebisan obsaan dhageeffadha. Sheeka inni torkiin isin qabe keessan. Neetworkiin na qabe alwaladu lil firaashi jechuun akkanumaay kitaaba hedduu raaja irrayyuu deebi. Yoo akkanan ta'in sheekni roobe online irratti waliin ba'u lamu. Ama barre abdii kiyya quraan mormii hin barbaachisu. Eega quraan mormii gara laafu sheeka roo tokko dhiifama.